jedhee rabbitti kadhadheen rabbiin du'aa isitti godhe. Jennaan ati bakka balleesseen jira jettee dhuftee uummatatti jilbeenfattee dhiifama gaafanne. Yaa rabbi kan sana baare dhiiseen jira yaa rabbi fayyisin jedhe. Malee obboleessoo bar nama tokkoon siirii natti hojjete jechuun bar jecha kufriiti bar kun namni siirii hojjetu kaafira. Siirii wanta akka jedhame ustaaf dalagaa guddaatti ma bizinesa keessan dalagaa keessan isinitti balleessuudhaaf akkasiin ontanii gad deebitanuudhaaf namummaa keessaa. Kanaaf Rabbi jazaa kaffala. Jazaan irraa ilaal. Amma sheesaafii dubbatu sheesaafi ilaal sheesaafi mee dhaggeeffadhaati ilaal. Mucaan kun kunoo mucaan akka qulqulluu ta'e beekaa irraa kaasaa maddiin namatu keessa jira malee akkam paaspoortii isaallee fuune akka waan tokko ittiin goone kun ragaa baara gaafadha sheesaaf afaan keessanii. Ahmadiin salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, nuti durallee akkatti sharrii hin qabne akkatti nama nagaa haa taate akkatti nama miskiina taate ni beeyna beeytaa sirritti. Atiin kun nama dalagatu nama kaayyoo qabu nama jechuudha bakka hin jiraami keessi kee qulqulluu akka ta'e nuti ni beeyna garuu wannummaan akkana si godhu kuni maali ka duuba taa'ee si ergee akkana si godhu kuni maali ni ka jedhu nuu galuu dhabe malee akkatti nama nagaa taate ni beeyna. Egalee asiinuu anallee biloo kana gooteerta beektaa waa takka sin goone ani akkuma namaallee waa siin hin jedhu. Laa ani tambuloo kee isaan keessa jiran odeeffannoo fakkeenyaaf namatti daa'ee taa'ee ibidda qabsiisa beektanii nama jechuudha. Naagale amma ilaa asirra gaafii intarvii irra jirra si gaafadha. Namatu Shee Hamzaa namatu si arrabsiisaa jira jechuudha duubarraa malee ati informeeshinii wayii yookaan takka waan ofii beektee irra keetti hin qabdu jechuudha. Waan ofii beekee irra kaa'an qophee nama naarsiisa. Namatu taayitii akkas jedhii arrabsee afaan si kaa'e jechuudha. Namatu fannagaa namatti dubbata achi namichi tun immoo gaafa usaamsaa walitti bu'u inni illee narraa fagaatee hojii isaa baree ani illee hojii isaatti mi'aati illee basaaftuu mootummaatti waan jibbitu basaaftuu mootummaa jedhee namicha kana arrabsa. Maal jedhii arrabsiisiin jedhamee fakkeenyaaf maqaan kaasini maqaa nama saniin kaasini maal jedhee arrabsiisiin. Mootummaa kee qanii waan mootummaa kee qaban mucayyoo kana sitti gorsanii mucayyoon kun akkasii seelaa gattu godhanii mucayyoon diina Oromooti sanyii jaarmarrooti jedhanii haasaa turan. Mana keessatti jedhanii qusaa turan. Jennaan paaspoortii kan akkamitti jalaatan jedhee ani aaree suuraa isaanii bira waa dhugaan kaane bilindaa maal akka ta'an mishii wayii bira jiru feesbuuk irra wayii gadhiisani. Isa fidanii natti kennanii biiraa waan jedhe laxafe naan akkaawuntii isaatiin laxafe irraa dubbataa ture. Gaafaan akkasii irraa dubbataa dhaqu aafiyaa wayii dhabee nan dhukkubsadhe. Dhukkubsadhee jennaan falfala siirii Somaalee dabalee maatii gaafatee siirii maqaa dhageetii itti godhanii miidhamanii natti mani. Viidiyoon waraabee osoo viidiyoo yaasanii natti waraabneen viidiyoon suuqii keessan wajjiniin kaane. Asanii viidiyoo waraabeen ture nama tokkotti ilaale. Viidiyoo sana hojjedhee waraabennaan Abdaan dawwalee siirii sirraa isaa naan jedhe. Maal dawwalee siirii sirraa siiti dawwale. Usaan tokkottaa eegaa sirraa siin dawwalee. Dawwalee mucaa lubbuu gaseedhaa kottaa isiniin jedhe. Kottaa dhiifama godhaaf isiniin jedhe. Kottaa dhiifama godhaaf isiniin jedhe. Jennaan dhiifama jilbeenfatee naa qabaatu jettani. Naan jilbeenfatee dhiifama isin qabadhe kee. Maalni itti godhamee miidhamee bara magaafa sanas qoyka koppiliin godhame ijoollee taaptaap godhame koppiliin godhame ijoollee sirrii maa yaa rabbi baasi taaptaap godhaaf himi ijoollee taaptaap godhame amma malee hin argan irratti dawwalaa ni bara Ahmadiin irratti dawwalaa ni akkiin fuula bira diriiraan walaaru akka akkiin hin baane dhugtuu Ahmadiin salaamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام مي إلى أحمد ديني شسافي إلى لما شيء أستاذ حمزة كانت دولة نبيتو أما درا يا أبو كانت مقاسم بلي ساجرا ونكوني أمني كي نجرتي ورميدا كانت أقوم سجراتي أبوان كانوا في كل ليسا مجالي فداتي جناني بربيتاني دارو بينا كانت إجرا جريتني أحمد ديني اللي وامي شي حمزة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kuno Ahmad Dinga kuno hin beeytani nama gartee gandummaa hin qabne nama qabsaa turelleedha nama gartee dhullumee miidhamee jirulleedha amma kuno mucaan haqqii baasee akkasin paaspoortiin gannillee akkasin waan tokko natti hin hojjennellee dhibbaa dhibbatti nan beekaa namatu beekaa akkana godhe arrabsi jedhee duubaan na dhiibaaraa jedhe kuno rabbiin haqqii xiyyeeffa baase ilaalaa kuno hoodha.
ايوه أجبتني. إيجا أني اللي نمو سينا جرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله الله عليه وسلم. وسلم تدرا درا أوبليس سكين أحمد دين Yeroo tokko Ustaad Ahmadii Hussein Ajjaniiranii isaan galchaa. أشي دبدا شيخ. hundi keessanuu Ustaaz Saabitis Ustaaz Saafinis akkasuma Luqmaan illee iddoo kanatti argamtanii waan kana addaan baasuu yaaluu keessanii fi ulfaadhaa galatoomaa isinin jechuu barbaada. Akkuma beekamu yeroo baay'ee biyya kana Ustaaz Hamzas ta'e Mr. Ahmaddiin isin amaraa walumaan jirra. An ammoo baay'ee girgirri miidiyaa kana sooshaal miidiyaa kana baay'ee ittiin gamu. Yoo wannummaan jabaa wahii nafini malee baay'ee gara miidiyaa kanatti hin gamu. Lafumarratti waan ta'u yoo namni wal mufatillee waa ta'ellee yoo namni dhallamellee keessumaan dhaqee maaliif wanni kun ta'e ta'a jedhee irra immoo Ahmaddiin irra Ustaazuma bilbilee maali mucaan kun maal ta'e wanni kun waan jiraati moo Ustaazonni kun simbira jedhamu akkam yoo dhuguma akkana ta'e mucaan kun zollomame taate miidhamuun qabu daa'imni kun waan jedhu irraa kaafnee dubbii numa agarra. Yeroo baay'ee wanni asirratti namni hedduun dhufanii mucaa kana itti qoosuu hin taphatu. Dubbiin Ahmaddiin kun simbiraa lubbuudha ijoollee taphaa isa jedhan san ta'e Ustaaz Saabit abbaa boor akkana ta'e. An dhugumatti mucaa kana giizee baay'ee yoo argee lafarratti dubbisee nagaa rabbii gaafadhee bira tare malee kunu as dura miidiyaa irratti guyyaa tokko ol bahee waa jedheeni waa gaafadhees waa ittismee sin beeku. Uummata keenya yeroo tokko waan garii eeggataa deema. Rabbiin laafaa kanaan nama dhaha. Afaanuma qabnaa maalima qabnaa jettanii yeroo baay'ee ol baatanii mucaa kana wanna baay'ee jettuuni annatti hin tolu wanni akkasii. Lolaani bayi miidiyaa kanarraayyuu ari'aa asirraa miidiyaa kanarraayyuu ari'amuun barbaachisee miidiyaa kanarraa taa'uun kan isaan fayyanne ta'e jechuudha. Namni kun birriisii gurra jedhaan namni kun jaartisitti fuunidhaan namni kun kaan jedhaan mucaa kana mataa isaa jeeyxanii jiru isaa keessaa baaftanii jirtu. Laa wallaahi obboleessa akka isaa qabaachuu maltanii waan akkana gaarii miti. Kun waliigalatti hawaasaati. Amma booda namoonni dhuftanii asitti dabbaramuuf yookaan immoo mukuu keessan itti bahuuf yookaan ammoo tuyyuu tiktookii keessan fooloo ittiin guddifatuuf sheeriif laayikii ittiin argachuuf mucaa kana jala teettanii waan baay'ee itti haasoftaanii miira keessa isa galchitan yaa akhii rabbii keessan sodaadha. Wallaahi rabbii keessan sodaadha. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Laa dhiisa mucaan kun mucaa akkana obboleessa keessan qotisuu akkanaa qabdu ta'a yookaan garii mucaa Ahmaddiin kana qabaachuu danda'a dhiisa. Qallu ala haalu namni rabbii waa sitti kennee gargaaruu dandeessu miidiyaa irratti ol baatee waa jechuun sin barbaachisu kootu gurbaa jedhi yaa miti harka waa kenniif namni hojii haqaa harka qabdan komishin irraa kafalaa galchaati waan nyaatu kennaaf yoo dhugaa nama gargaaruu taate zim jedhi dalagadhu ji'aan maa yoo nama gargaaruuf taate tiktook irra dhufanii haasa'an malee hin ta'u dubartiillee nama isaa dhiirrillee nama sallaa ani wanni akkanaa kun waan musiibaa rabbii namatti buusu keessaa tokko. جزء غري قافا نمشي لك رسول ربي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لمؤاخذون بما نتكلم جين حديث سنة حديث نتي يا دلو وان جنين نك أببناه جنان ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم سني كلامي ما يرجع ما ربي نتي وان قوسف جنوف وان الربا كان أنا حاسف نوف نك أبابنا جنان هاتي سها أبدوتي نمني قرتيكا فول إسات كفو في قرتي واميك أتكوركو ميك أرغتوف الربا سبب الربا كان ملي هنجراجان تفسير حديث كان أستاذ ثابتي في أستاذ رمضان نجعل بيتو فسر شرح إساقو دا أمته بچيسا أما اللي وان إسنو بچوك أبدان ورمون واجر دنو waan harkaan balleessitetu namatti hin gala. Harkaa waan tokko gootee an hin goone hoo jette danuudha sitti galti jechuun. Safuu ammoo arraba kanatuyyuu namatti hin gala. Waa baay'ee haasuu, waa baay'ee kolfuu jechuun hin barbaachisu. Ahmaddiin hin gargaaruu namni barbaade. As dhufee akkasii abaloo akkas godhee abaloo akkas jedhee jechuun hin barbaachisu. Kaasatan warri haasufni kiyya kun ergaan kiyya kun warroota feemasii isin ilaala. Amma achi waan akkanaa kana akka dhaamsa obbolummaatti otoo irraa gabaabbattanii isiniin jedha. Lammata immoo Ahmaddiin jecha namaa dhagahuun sin barbaachisu. Fakkeenyaaf
Hamzaa Haajii si arrabsaa si hamataa karaa suuqii isaa kana dhufnee isaa waan kan kee haasofnu dhageennee raga xiyoo siin jedhan inni sun qeelittis ergee albee ati ofii waraantu qalee si harka kaa'ee jireenya kan kee si jalaa balleesse malee akka siif hin taane siif hin yaanne tahuu beekuu danda'u qabda Ahmaddiin kiyya. Abbamti fedheeyyuu yoo waasin jedhe jecha nama sanii dhagahuun sin barbaachisu. Maaliif jennaan yoo namni sun waasi ka godhu kasi waan jedhu argitu taate ija keetiin ka argite maaf akkana naan jettu maalan balleesse yookaahu maal isin godhe jettee abbaa sana gaafachuu danda'uudha qabda. Baay'ee haasayaa hin oolu. Isa sadaffaa waa'ee Ustaaz Hamzaa Hashim asirra ka deddeemu argee kana hiriyaan kee tokko Hamzaa Hashim ijoollee akkana godhe waan akkanallee eegalame gaafin jedhu natti deddeebi'ee jira rabbi sodaadha wanni waan qoosatti jedhee deddeebisaa dhaqee lama sadi natti deebinaan aaree Hamzaa dawwalee Hamzaa salaata zurii irratti maal dalagu jirta sila jedhee lolee maaliif hangafa kiyyas ta'an obboleessa kiyya naman jala dhuuf kabaju nama yoo waan hin taane agarre haga harkaa wal qabnee wal deebisutti wal bira wa'adas kabajas qabnu والدوب اللي ورا والتيسو الحمد لله أنت نما في شامزة واجرين موت وروداتو أستاذ أحمد فاسكي سجراني أسمالين مجاكا نغارغارو نمني برباد ميدي الرتي أكايسي قراني فاكانا قران جيشون سن برباجسو يو ربي افتادي أحمد دي ياما وان إسا برباجسو كنا في كراك أبسيسا يو ربي افتادي أحمد ديني هجيسو قافي كومشينا بكسنا كفلا في haga hojii san jabaatu waan inni nyaatu kennaa fi kanatu gargaarsa obboleessa kiyya. Yoo dhuguma Ahmaddiiniif taate intalli dubartii takkallee akkana siigoona waan jedhu kana lammata mucaa kanaan hin jedhina. Gabaabseera kadhumaaf dhumaa Ahmaddiin koo rabbi fayyaa siif haa kennu kanama dhibus kanama fayyisus rabbi rizqis kanama kennu rabbi aduu har'a baatu tanaan ala yoo jiruu kee balleessuu barbaadde malee ilma namaa tokkocharraa waa tokko hin eegin. Urgawaayee si qarqaaruuf na qarqaaraa fi si qarqaaraa kana jammarree gara afur sadii akkana waan deemne na fakkaata. Wanni si fooyya'e tokko homuu hin jiru. Rabbi si haa laaffisu abbaa kiyya hojii bareeda wahii seenii laalii siin jedhaa ulfaadhaa galatooma waan dogongore yoo qabaadhe na hoffolchaa isiniin jedha gabaabsee jira. Ani immoo ustaatii keenya dhukkubsadhee fayyaa dhabee ulkee qallaba barbaadaa maallaqa sadarkaa qabu adii malee jechuudha. Har'a gaafa namichi kanatti dhiyaadhu maasa sharafoyyuu haadha na arsiise. Namichi itti dhiyaadhee jiru kun haadha takkaa kana haadha nama arsiin sooma keessa arsaa ture jechuudha mana isaa taa'ee. Gaafa kanas namni abbichuu mammaa ustaatii Hamzaatiin ergina ergee namni kun ofii ittiin beekamuudhaaf maqaa koo ittiin beekamtee argachuudhaaf ofitti naqabee nama arsiisaa ture. Ani obboree gaafa namni irraa fagaatu namni kun nama ibiddatti na ergee ofii jajamuudhaa jedhee ofii ittiin beekamu. Baabugee nan qabsiisa ijoolleen ture nan qabsiisa jedhee hambaasii ture waleen nan hambaasii ni himatatti wanamee jira birii ijoollee shamarran nyaatiin nan himatatti wanamee jira dhaan jedhee na dhowwan. Jimmaa lajii wajjin himatatti waleen naan dhowwalee jira hambaasitti aaree miidhee keessa galee maaliif miidhee keessa na galche. Har'a akka Oromoon na gargaare dagalee natti ta'e alaksii taa'ee natti bite mucaan kun gargaare reenfisaa biyya galchee natti qabsaa ture jechuudha. Biyya kana keessatti yookiin obboleessa yookiin obboleettiin qabu. Ustaaz Hamzaa rakkoo isaanii eeguun baru wallaahi dhimmi maantu jiru gosa na goote. Wallaahi laazim maaliif akka dubbiin duudhaan isa qaamee gaafan baru. Baddaa warri dabaree qabdan. Naa akkasii Sumaalee atillee waan kana keessa harka qabdaa jedhaniis illee maqaan si badaa ture haadha isaa dawwalee kunoo namni falfala namatti hojjetu haadha namarraa maatii irraa jalqabaa bakka hundeen isaa biqilaa irraa jalqabaa maatii hankoo obboleessa koo obboleetti koo hunda gaafate Sumaalee rakkoo guddaa qabaa jedhee Sumaalee illee nama nagaa Sumaalee jechuun obboleessa keenya hangafa nama gartee biyya kana keessa tartiiba nu qabsiise nama ijoollee gartee mataa walitti qabee quubii nu buusee gartee bakka amma keenya kana keenya nama nagaati obboleessa keenya Sumaalee. Dhugaa dubbatu Ahmaddiinillee baay'ee gargaara guyyaa meeqa waa kenneef sappoortii godhee jira. Sumaalee miskiina kanallee itti gargalchanii maqaa balleessisanii ira harkaa isa gartee isa arrabsuullee godhanii jedhanii waan kana kun Sumaaleen ofirraa dubbatu. Sumaalee salaamu alaikum. Alaikum salaam kabajamoo jirtu fayyaa keessanii warra sirra jirtan. Gaafuma rabbi baasee dhugaan namaa baatii guyyaa har'aa guyyaa gammachuutiin baga maasirichillee kara kana dhufee. Sheekota ulamaa'ii namoota gurguddaa kana keessatti dhugaan kenna ba'uun baay'ee itti gammanna. Maasir Ahmaddiin gaafa dura aayidii dalagatullee jabeessinee warra hojjechiisa keessaa nu'u hin beektanii mucaan kun Oromoodhaaf foon kenna obboleessa kenna inni qarqaarre namni qarqaara nuun jedhe hin jiru. Eeguma kana goonee kaanee amma
amma diimaraataadha akkas ta'e jedhanii maqaa isaa balleessinaan inni hin beeka gurbaan tokko ollaa isaaniiti abbaallee nama guddaa wayiiti qaallicha abbaa isaa Doftora Mucaa keessaan Ahmaddiiniin firaa ollaa waliitii hin beennaan aan jedhee na dubbate isa san ammoo Ahmaddiin biyyatti maraataa dhayanii arrabsanii Ahmaddiin maraata moo fayyaa qaba duraan biyyarra rakkoo qabaa jedheen rakkoon qabu Ahmaddiin naan jedhe inni isa kan as deebi'ee himi an ji'a sadiin dura ontichi ji'a sadiin dura Ahmaddiin maraataan jedhinaa nama dalagatu dhugama akkuma waa inni mukana Yamaniillee akka Suudiillee akka ture waraanallee akka deeme kana mara gurbaan naa hime mucaa kanarraa taa'aa jedhee dubbadhan isuma qayyaranii ka beetasaba dhaqee sirkii beetasaba qee bilbilee fuudhee Sumaaleedha maaliif qee qorachuu dhaqee fuudhee Shee Hamzaaf akka kenne ol deebi'ee jedhanii maqaa kenna nu balleessan diinonni kennaa asuma keessa jiran yoo nu mucaa kana himannee seeratti qabsiifne mucaa miskiina kanarratti armii ofii ilaallatan nuun jedhanii maqaa uummata keenya bira nu balleessuuf isaan ammaanuu nu dhoofsisuu barbaadan nu Ahmaddiin hin dhiibne dhugaan keenya lafa jira eenyu akka mucaa kana nu qaree nu baasee waraana kana nurra leenjisaaru hin beenna yoo nutti hajamtani Sumaaleellee as jira ona hajamta Shee Hamzaallee as jira Abdii Huseenillee as jira namoo mucaa kana arqaaru keessa haga sheetticha keenya amma nama guddaa nama nu kabajnu nama shabaaba ta'ee nama eenyu walii saafii fa'a maqaa isaallee itti naannessuu barbaadani wanni isaan iyyaallee jiru nurraa taa'a yoo nu barbaadan koottaa wal dhiira taata nu as baatiin karaa kamiin nutti dubbatuu dandeettu ofirraa isin keessummeessina kanaan alatti maasiriin qabatanii nutti hin deemina maasir kabajamaadha kabajaa keenya ammallee isaan waan tokko tokko fi kennanillee waan kana irratti mucaa kana ammallee qarqaaru edda miidiyaa irratti hin qarqaarina lafarra qarqaara waa inni barbaadu godhaafi shira kana nurraa dhiisaa nu ilmaan qabna mucaa kanatti kolfinee itti qoosuun barbaannu ijoolleen nu seeyanii barjarri kunniin ufin nun qixxeessinaa nu warra miidiyaatii miti nama waa hojjetatee dalagaa biyyaa bahe waan ofii hojjennerraa kaan ofii fayyadamne kaan hawaasa keenyan tajaajiluuf hojjetaarra malee ummata keenya miidhuu ummata keenya qancarsuu mucaa akkanaa daa'ima kanarratti yaalii adda addaa tireeningii irratti waa baruufi miti nuti dhugaa dubbachuu ufin nu qixxeessuuf nu naannessinaa nan diinonni keenya ubbee kan keessa ufaa laalanii jechuu barbaadee gabaabseedhaan. Anammoo Shee Hamza ani Yaaqoobsa Ahmaddiin dhugaa kiyya naa hime Shee Hamzaan naa hime kana ani beetasaba kan kee haadha kan kee obboleessa kan kee irra bilbilee gaafadheeraan. Mubaarak tokko jedhee himaa ture. Mubaarak bootanii dhagee emoojii isa takka jedhee himaa ture maqaan nama mishii godhee nuti baddaa isa. Mubaarak tuyyu meeshaa beetasaba kan kee gaafatee Shee Hamzaatti geessee minaa natti ofii gasii irratti jechuudha. Nama kuma tokko irratti. Jennaan akkamitti akka godhe mataan kun nabanamee ani kusadhee aaree miidhee keessa galee. Ustaaze rabbinaa waliis wallahi ustaaza isaanii kan jira abdii kanallee shakkeera mana saada asii kana puraanatti karaanii zamana kan turani ani isaan wayii shakkee marzii fayyinaa kennanii sirii natti godhame najjeessuudhaaf natti qabsaa minamee miidiyaa irratti dubbataa ture jechuudha kan akka godhaa ture mubaariki shira kana hunda qixxeessa jechuudha akka namaa walfuutti akka maasta shara ufuutii qabee uffata hamzaadhaa qabee hunduma namaaf kan walitti jiraa ture jechuudha taa'ee walakkaa taa'ee achii kee immoo na jibbiina xireeffatee ajandaan daawwateen illee dhuma kana. Nama bana hundaa maanuu si dhoofise jechuun mubaarak deemee maanuu si dhoofise. Anillee olis naannes harka. Ani namichatti garaa ruurrii kana jechuudha. Ani isoortii barataarti miti amma argita waan ani isa godhu taa'ana laala. Kanaaf ana ofii kan keetii gara waa baay'een na fiddee jaalala biyyaa qabda. Nama biyya jaalatu nama biyya keetiif horeega kaffalee ati namallee borullee taana si jaalannaa. Sheekonni keenya ulamaayidha sheekota keenyarraa bu'i durriyyee raasan naanneffadhu warri atiin arrabsuu qabdu amma waa argeera gabadhaatti ma ustaazaa kun akkuma kootii arsiis jimmas ija tokko ilaalan hin jaalatan gandummaa of keessaa qaban sababii kanaaf sharummaadha waan gandummaa ofii deemuuf ustaazaa maqaa xureessee bizineesa isaanii irratti turaaba naquudhaaf isaan arrabsaa isaan qeeqaa ture jibbaa isaanii qabuuf ani isa kana quban qabu sijarii walitti mufatanii shira kana ni qindeessaaru har'a gaafan immoo kophaa ta'u nafa geessee ofirraa wallahi adii keessa guyyaa lama buleen ofii gooti tuman ID qabu. Takkatti isinii dabalee caarraa nama biraatii kenna. Maasir Ahmaddiin ani mana sii qabee akka ji'a tokko mataa ol qabattee keessa galtee akka feetee dubbatu sii godhe moo siin gooneen. Ergan bakkee bulee keetii sin mana naa qabee iluu dhukaa maallaqa fuutee ijoollee shimaanirraa maallaqa funaantee mana naa qabdee naa kan naan keessa bulee wallahi. Argaa. Akkasitti kunoo na jala deemanii akka inni ammoo rakkatee kararraa hafu godhani yoo ana sii mucaa mana galfadhu asii mana keessaa baasan. Yoo ana si hujii galchu hujii keessaa baasan Masiriif Itoophiyaa waliin jaalattu si ajjeesiisuun Masiruu bira si galchanii achiillee na jalaa baasan mana Naajeeriyaa wayii 600 kireessinaa fi Naajeeriyaa si ajjeesiisee waa akka tufsu maaleen Naajeeriyaa irree qabdii achi si galchanii kiraa manaa deeffachiisanii achiillee baasan. Sumaalee wallahi hunda keenya caana mi zolloome Sumaaleedha wallahi al-azim
dhugaa dubbatu Sumaaleen nama qoosaallee miti anamma Sumaalee namummaa Somaaliitiin bira beeytu mucaa tokko amma dura biyya taa'e waan ta'e wayii nyaatamee ture akkanuma laalee aboola koosuu gurbaa kanaa kenni wallaahi biyya kana nan fidaa dalagatu jedhe dirhaama kuma torba baaseeti bar mucaan ijoollee jimmaati paaspoortii erga jedheeni kottuu nama ta'e dalagadhu bar hin beeku wallaahi kunuura harran dubbadhe malee jechuudha Sumaalee kana nama qoosaasedha wallaahi dhaadim namni kun nama qulqulluu nama nagaati anamma hamman gartee Ahmadiini godhe amma gartee Sumaaleen Ahmadiini waa godhe awwaan godhe Ahmadiini Sumaalee yeroo meeqa mana qabee fi shirra irratti xanii yeroo garii Masrii wajjin si ajjeesuuf jedhani yeroo garii Suudaanii wajjin si ajjeesuuf jedhani si galee sharrii gara hundaan si xaxanii maatii kee bilbilee dawwalee gaafatee haadha kee irraa eegalee maatii kee guutuu falfalaan fixuuf jedhanii maqaa isa balleessan rabbiin har'a kun waaqa isaa baase. Laa ustaadhaan zargee obboleessa kootti obboleessa kan kun gafaa akkana falfalatti godhanii maraachanii jedhan biyyatti. Ani maatii siriin kun immoo maatii irraa hojjetama yamanii ittiin baradhee yamanii ittiin beekan yamanii kun maatii irraa namatti hojjetti haadha nama gaafatti gaafa sirii hojjechuu jetti. Yeroo kanaayyii ani shakkee dhukkubni kun immoo ilmi namaas namatti mufataa nama abaara ajaadha maaliif isin ustaada nama guddaadha nama qaree abaarraa illee nanaaf ibsuu dandeessan nama ilmi rabbii qabu salaatiin rabbii kadhannaa jechuudha maaliif nama ustaada qabachuun barbaachisaadha ustaada jabuun hin barbaachisu namni ustaada jabu nama rabbiin itti bu'e nama ustaada tokko jechuudha. Kanaaf hundumti keessan ustaada guddaa kabajaati ulfeeffadhaa jira lammuu haan illee haasaa namaatiin gocha namaatiin hin deemu yoo natti mufatanii laatan immoo rabbii rasuulaatti dhiifamaa naa godhaan jedha gara kootiin. Hundumti keessan jechuudha. Wallaahi ilaal Ahmadiin ilaal yeroo tokko ustaaza mala dubbatu ani kaleessa jechuudha. Akka haaraatti yeroo waan sana qabsiiftu maal isin jedhetu kaleessa. Mucaan kun kallattii hundaa irra deddeebi'ee ilaal mana abdii Huseenitti illee waan isin jedhan beekta. Kophaatti osoo namni hin jiraatin maal jedha Abuu Ahmadiin anaaf si qofa jira paaspoortii gadi fuudheen jira hin fuune. Waasitti godheen jira hin goone. Yaa obboleessa kiyya rabbii jedheeti. Ijoollee xiqqaate hojiin si galchee waasitti bitee gartee ofitti si qabee akka obboleessaatti si wajjin viidiyoo waraabaa malee si miine na dhiisee naan ishinaan jette. Achi gadi baateen turre. Si galee achiin ganda deebisuu jalqabde ol baate. Si galee ani kallattii hundaan zollomame. Wanni immoo falfala jedhamu kun akka seera biyya kanaatti namni falfala hojjetu akka fannifamu beekta. Beekon garuu ani immoo na dhaggeeffadhu akka seera biyya kanaatti miti akkuma hadiisaattu رسول الله عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربة بالسيف جان نما فلفل حجة ونن تنكتاتمو سيف دم مرمر رافوتو جان سير بيا كان لكنا ونكو وان قوسامتي والعياذ بالله نمني فلفل نمتي حجتو سيغلمتي فلفل بولتينا ما ديك فيانا ما بلسك ابينا ما بتنا نمني وان كان قد امو نما تكرا جباك ونما انافاك جل كبا نمني فلفل حجتو قرآن الرهجتي ربي تكفر جدي تركان فتي وان سنة برقا gammachuun ni argatu diinni isaa mataan isaa cabuudha waan ta'eef akhiraan barbaadu duniyaa qofan barbaada jee namtichi waan kanatti seena nu obboleessuu nama salaatu nama soomanu nama zikrii jedhu nama gorsu namni tokko falfalaatu hojjechuun du'a bar obboleessoo gama kan keetiin baraan qalameen jira qalamnee irra bar si galee miti kanaaf dogongorteellee jecha kana lammaffaa kan jenne lammaffaa paaspoortii kan keellee akka hin ganneen beeyta sadaffaa Sumaaleen illee rahmata sii godhuuf mucaan kun ijoollee soddaa kootiiti. Ijoollee jimmaatii ofitti si qabee mana sirraa kaffaluu malee sharrii inni tokko gartee sirra dalaguudhaaf gartee maatii kee dawwalee dubbisa tokko hin jiru. An harraa kaasee rabbii jecha caawuufii si jedheen jira. Garuu harraa kaaftee ammoo maqaa kiyya waan hin taaneen kaafanan rakaa lama qofa gaan. Awwaan biraallee sin jedhu yaa rabbi mucaan kun na miidhe narraa qollofee jechuu qofa. Si galee nuti immoo kallattii hundaan hin miidhamne maqaan nu bada waa meeqa nuti namatti sharrii layyaannu rakaa lama qofa nuti rabbii wajjin haasa'uudha dandeettii hin qabnu duniyaa kana gubbaatti. Si galaa miti kanaaf ija namaa keessa illee hin bu'in waa namaallee hin dubbatin maqaa namaallee hin balleessini rabbiin gartii rizqii siifa kennu fayyaa guutuu rabbi siifa kennu asumaanuu ustaaz Ahmadii fi wanniin waan dubbata yoo jiraate itti dabalaa fi. Ustaaz Ahmad yookaan Saabit yookaan Sheekh Saafi dubbadha. Asirratti kanaas dubbiin xumuramtee jirti dhugaalleen bahamee jira. As keessaa wanni arganne yoo jiraate kalaasanii wanta irraa beeku tokko hin qabu namatu akkana na godhaa jira. Namatu na ergaa jira eega jedhe afaan isaatiin. Nullee maarree eega namni si erge namni si fakkeessaa jira wanti kun dalagaa kennaa miti. Nuti nama haqaan jiraatu nama qulqullummaan jiraatu. Ati ilma lafaa ol deemaa jiru nama reef ol dhufaa jiru nama hiree eeggatu. Amma fakkeenyaaf ana yoo waanaan jette tarii kophatti yaa rabbi gurbaan kun na zollome yaa rabbi narraa qabi. Yaa rabbi hiree isaa fashaleessi yoo jedhe sababa saniif rabbiin si qabuu danda'a Ahmadiinki.
hin beektu atama waa'ee rabbii illee irraa hin beektu har'a osoo waa'ee rabbii beekte silaa asirra teessee maqaa takka takka ammiishin gootee hin haasoytu jechuudha nama rabbiin qofa siimatu jira nama kana keessa gabroota rabbiitu jira hin beektu ati nama ol deemaa jiru abaarsi kun ammoo quwwaa sirraa fuudha duuba kee qullaa si godha wallaahi ladiim addada ati namaa waa jettuun taaptaappii amma sii godhaniif baay'ina namaa kas ilaalu ilaaliin namni rabbi si dabarfata kanaaf amma booda deebitee mee ani faati amma rabbii jedhi ani faati miskiina waa takka sin goone wama takka osoo ani watakka argite atillee na qaamaanillee na beeta guyyaa mee kana bita teettee laayivii si wajjin seenee nama kana hin arrabsinaa hin tuqinaa jedhee waa meeqa sirraa dubbataa ture yaa aboo manuma tokko keessa waliin turree gaduma baatee liivii irratti yaa kii marzii dhuge yoo jettu baraani yeroo tokko Shamsa ji dhageessu Sirriitti ilaal naa qaraatan mala jennaan zamzama irratti gartee faatihaa yeroo tokko qareetti kennaan achirraa gadi beennaan garaan bakka kennatti fakkaata beeytu yeroo wanni kun hin kaasaami waan keessa jiru hojjeta beeytu bishaan zamzamaa dhugee naan itti ka'e aboo Sheek Saafiin jedhe maqaa isaan beeku baramma yeroo baay'ee Hamzaa jedhe Sheek Saafii jechuu barbaade maqaa kiyya laafaa fi marzii na obaasan jedhe marzii na obaasan tokko hin jiru zamzama irratti qaraanii kennaniif wanni biraa tokko hin jiru isinii galee waan akkasiiti maqaa Saafii jechuu wallaale bare sila maqaan isaanii qaata addunyaa wal ga'e wallahi ol ka'ee gubadhee taa'ee yaa obboleessoo wallahi osoo lubbuun namaa harka namaa jiraatte sila rabbi ubbira godhe malee guyyaa sanii qollofa ture li'annahu mazluum bakka jechuun hin jiraame akkamitti namni marzii na obaaseedha na wajjin nyaatee dhugee gadi ba'ee sanuu bar dirqii yaa akii wallahi amaddiin wanni atitti jette ani garaan kun na bobahee rabbi si tursiisee yoo boo akkaan du'aa isi godheef hin turte annama kan hunda keessa namni du'aa isi godhe ana li'annahu jechi wayii ati salphat dubbattoo yakka malee nama miidha wallahi lazim sanuu namni kolfaa Fortuna daati amma nama walitti nuqee nama lamaan jiraanis. walii gallee baram amma amaddii akka namni waliin nu naqee namatu akkana na godhe eega jette dubbiin xumurameera nama san baruullee hin barbaannu dhiisi garuu harka namaatiin namni siin akka ibiddan qabanne ayya amma booda namni siin akka ibiddan qabanne kalaas katari dhiifama sii goonee jira aboo rabbiin sima kanayyuu bakka si deebiseetiniin oromoo tanarraa bilisa si godheetiniin duniyaa si kennee sammuu kee tasgabbii sittaa kennu yaa akii wallahi ladii oromoon nama maraachiti Amma Ustaz Saafii fixattanii? fitatanii Yoo Ustaz Saabitii fi Ustaz Ahmad na hayyamamee waa takka keessa ba'u taraan ka jiraate. Jarri itti dhufanish. Abshiraa itti fufaa. Ahmaddiin kiyya ani waanuma takkatti bichaa si hima. Wani takkatti si himu wanni ati dogombeeytee wallaaluu hin qabne ani akka Hamzaatti Hamzaan Haajii si jaalachuu yoo hede si gargaaruu yoo hede waa si godhuu yoo hede Hamzaa Haashim Ustaaz Hamzaa Haashim akkana si godhan jechuu takkallee nan barbaachisu. Sappoorti si godhuuf abalu akkana si godhe namni kun akkana si godhe jechuu homa takka nan barbaachisu. Namni si gargaaru hedduu ka'atii beeytee wallaalle. Shuuf namni tokko waa si godhuuf si qarqaaruuf si bira dhaabbatuuf sappoorti si godhuuf abalu akkasii jechuu wanni isa barbaachisuuf takkallee hin jiru wanni ati beekuu qabdu. Namni gaafa duubatti si waamee abalu akkana abalu akkasii bara miyya Master Ahmed ati akkanaati beeka akkana si godhan sitti wanyaan akkana wallahi wanni sitti wanyaan tokkollee hin jiru. Takkallee tokko wanni ati beekuu qabdu. Namni kamuyyuu akkuma dura jedhe san foolon si guddatuuf laayikii malee wanni si godhalee ka waa si godhe si jira ka waan si godhe illee wanni namni waa si godhe sun hundi isaatu argima kee duratti si godhaa jira. Namni tokko waa si godhuuf nama si arrabsiisuu fi waa si jechuun si hin barbaachisu. Lammaffaa wanni ati beekuu qabdu baabaa kiyya. Ati lama xiqqaadha. Gana hamilee eeggatta. Gana reefa lafaa dhufaa jirta. Namni yoo ijoollummaa kanaan jarjarii ariifatee waa baay'ee irra ijjata. Amma achi ufitti deebi'i waan namni siin jedhan dhagahini rabbiin bicha rizqii tantee sii baasee wallahi ummataa tana dura rabbiin gartee rizqii ofiin dandeettu rabbi sii haa kennu. Antana siin jedha wallahi laziim. Rizqii ofiin dandeettu taatu ittiin nama gargaartu rabbi sii haa kennu. Si galee lammaffaa namni kun taatu ittiin nama gargaartu rabbi sii haa kennu. Si galee lammaffaa namni kun haala kana oofanii akka ati yakka wahiitir ijjattee biyya kana keessatti takka namni si qabannaan amma Sheekh Hamzaan Ustaaz Hamzaan rabbi rahmata isaa haa godhu wallahi garaa bal'ata.
Saafileen akkasuma osoo achi deemanii waan san maqaa kee qabatanii si himatanii oo takkatti gasi buusuu danda'an. Garuu ammootu gara laafummaaf wallaalatu kana isa godha jedhanii afuu godhanii irra taranii seerri biyya kanallee hamaa ta'uu kan kee hin dagatini isa dhumaatii fi yaada kiyya. Warroonni mucaa kana gizee baay'ee gasti yoo itti seentan waan miidha isa galchuu bichaa itti haasoftan yaa akhi wallaahi rabbi sodaadha ammallee irra deebisa rabbii keessan sodaadha. Dandeettanii akkuma warri asiin duraa Subaaleen faa Ramadaan faa tokkotti beekan nama Ahmaddiin hin gargaaru ufii kiyyaa gargaaruu baadhus. Carraan irra dhaabee gargaaruu baadhus nama Ahmaddiin hin gargaare hin beeka akkamitti akka inni gargaaruu barbaaddanii kalaas dhiisaa yaa akhi gargaara. Wallahi laziim as dhuftanii rabbii keessa yoo sodaattan daa'ima kana muudii ittiin qabatina yaa akhi. Dhiisaa warra as gubbaa teettanii isa jajjan tokko kan mucaa kanaaf miidhee daangaa isa buusu warra gubbaa taa'ee isa jaju. Ati ka akkasiiti ati ka akkanaati ati maali. La. Nta wallahi. Ilma keessan yaadadhaa obboleessa keessan yaadadhaa daa'ima xiqqaa kana miidiyaa kanarratti kun kan itti haasa'u burjaajessitanii akka gara isaa harkaa balleessitanii wanna baay'ee isa galchaa jirtanii uf haalaallu uf laalaa gaafa nama tokko waajittu gara rabbi karatee dhufuun hin beekamu. Mucaa kana fakkeenyaaf namni iddoo itti qosa urgaa namaati hin laalaadha guyyaa har'aa guutuu jira ture. Yoo rakkatee akka jedhu kanatti kan rakkatu taate jarana rakkoo waan nama gootuun warra rakkatee arge beeka. Haga namni rakkoo mucaa kanaa wallaalee mucaa kanaa rahmata hin goone takka hin gahin Ahmaddiin kiyya bara gasiin si gaani wallahi akka itti namni rakkoo kee argee itti si gargaarri iyyuu si godhaa jiranii. Amma wanti akka godhe isinitti Usaam Zaree godhaatti hima. Soma keessa mana namicha maallaqeen fatarsiisaa ture rakkataa hundayyuu gargaaraan ture ofii gooti yeroo maallaqa gochuudha. Nama hundaa walitti naqee nafe teqee ofii isaati illee naadha osoo xiqqeessee shamarran nama hunda garee natti yaade ala keessa taa'ee Baabaa Nuruddin Abdii Geetaachoo Babicaalee isa Itoophiyaa jiru hunda namaa garee natti akan reebamu akan biyya kana galu na gochisiisaadha jechuudha. Namicha amma malee nama biraatii miti. Kana tarkaanfii irratti fuudhan rakkoo qabu akkuma seeraa. Kanaaf tarkaanfiin ati fudhattullee hin jiru. Kanaaf rabbii waan jabaate hundaas yaalaafisuu hangabaabsee jira. Warri mucaa kanaa qeeyxanii fi jeeyxan meela shitti jedha. Warri miidiyaa kanarratti mucaa kana jajjanii wahitti oftanillee rabbii keessan sodaadha. Warri waa godhuuf dandeettan waa godhuuf heddan waa isaa godhuuf isa jajuun homaa isin barbaachisu waa maa keessan ila imaaraati matana keessa jira kennaa fi waan rabbi isinii kennee fi gargaaru ni heddan dubbii rabbii yoo taate salaamu alaikum kasanii achi asirratti maqaa waliin balleessinaa jechuu fi ulfaadhaa galatooma itti aanaa abbaan tara. Salaamu rahmatullahi wa barakatuh. Boleh sekali lagi dua sistem apa kita mak kami mana kau cakap blogi dah di mana kau itu nama hotel ni timur di kau ada kau lagi dulu sistem ah karena saya ini wabra warna foto demi ada derban waktu kau dubatin kan derben Ganama borii. Adi sih kan itu agenda finansi jalan boleh sekali. Oke ane itu ganama borii amma sitti deebita. Ati warra kanarraa amma. Nama guddaa dha. Benar ustaz. Imam kuna timu itu kau sama mucang mana kau tiba logi dah. Wan tanah talatummaa kamu dhufee. La wallahi talatummaa siin hin qabu. Anjechoota maati namoota keenya anjettutu jina guba dhaggeeffadhuuti. Raamata warri sii godhaniif moo rabbi raamata jiraata godhuun. እሺ ኡመር
Umar keenya amma nuti maali beeyta dhugaa dubbatuudhaaf wallahi mucaan qalbii nu cabsa wallahi ana ol bayee haa kolfu malee jechuudha wajjin maqaa rabbii qalbii na cabsa maaliif beeyta yaa akhi mucaan kun nama xiqqaa bar namni miidiyaa gubbaatti ilaalu nama guddaa fakkaatame yeroo bira geesse sirifachiise sinaachisa shakluma sabbi fasaa yoo agarte jechuudha aadalle mucaa kanatti sharri yaaduu dhiisiti waan qabdu kenni sin jedha lubbuun kan keetu sii galaamte wallahi mucaan kun bar oromoon namni keenya gaafa namaaf gattaa'e nama nagaan jiru qabee galcha bar mucaa kana garuu sittan hima rakkoo irraan gahuuf namni tokko gartee namni sharriitti yaadu tokko hin jiru mucaa kana qulqullina qaba hinaasa'a namni amala saalaalee ittiin fayyadamee ittiin nama dhaha nama jibbu sana jechuudha si galee miti. Maal ittiin fayyadamtan tokko kan fayyadamee jettanii dubbatu uummanni waan ittiin fayyadamtan isinuu nama fayyadu dhaggeeffadhaati mubaarak naan fayyadamee jedha maal ittiin fayyadama namni keenya isa gargaaruudhaan ala wajjin haasa'uun keessa waatti fayyadamtu ani warra raamata godhe rabbi raamata isiniif haa godhu ulfaadhaa ammallee gorsitanii karaatti deebisuun keessa waan gaariidhaan jedhan yaa obboleessa koo amaddeen obboleessa koo xiqqaadha gara fuulduraatti illee ati dargaggeessa hojjechuu dandeessa. Amma bakka inni nu fayyade isinii malaalaan bakka amma maal isin fayyadee ani deebisaa koi maasir ani deebisaa kan hin balleessi kan namni gosti meen ture ati mana gooti buloogi waa balleessitee buloogamte dhuftee waan sanaafi arraba baraatti fayyadamee dhiisiinsi jira maaliif namni nama aarsa biira keessa nama galcha namni miidhaa kuni ustaazaa guddaa laa hundumti keessa nu kabajaanii har'aan bulootten anillee namaasaa namaatiin deemu miti wanuma ilmi kalimaa rabbii of keessaa qabu kabajuu qabdan hundi keessan jechuudha. Hundumti keessan yoollee keessaan ustaazii waa balleessa keessaa qulfatanii yaa ustaazii keenya waan akkanaa hojjettanii to'edanii keessaan gaafachuu malee miidiyaa irratti nama raggatu miidiyaa irratti nama rasuun hin barbaachisu kana godhatti jechuudha. Aniyyuu obbareen jira. Namoota akkana godhan hunda jiraayyuu nan beeka. Kan maassa ishee dhakkaadha namaa rasee beekon. Maassa ishee rufaadha rasee turee hin gadda sooma keessa. Kan nama rasee beektanii hin beektanu. Namichuma wajjin hin jiru. Namichuma faamasuudhaaf beekamtii ittiin argachuudhaaf naan xaqqamamuudhaaf natti fayyadamuudhaaf tiktookiin kun irratti goone waan garaagaraa raawwataa turani. Jalaa turtan jechuudha. Tiktookiin kana iluu Ameerikaa jiru naa biti. Tiktookiin guddaan tu godhee naa jechuudha. Kuma dhibba lama. Garuu ana hawaasa kanaaf jibbaan qabu. Hatta ani an jawaarii fi abiyyii walitti raarsaa jiraan ture. Uummata jala taa'ee harka ruutaa waan tureen uummata kana walitti raarsuudhaaf. Nageenya buusuudhaaf yaalii guddaan gaggeessaa ture suma keessa. Warri si ol beekumsa qabu waan kanan dubbatani warri as mana kana jiranu warra si ol malee si gadiiti miti. Waa'ee jawaar waa'ee biyyi dhiisi waa'ee jireenya kootiitii walitti na araarsaa. Ati kadhaallee hin beektu. Akka namni illee sappoorti si godhu hin beektu. Paablikii 6,000 baattee namni 6,000 si ilaalu nama 6,000 sanatti fayyadamuu hin dandeenyati. Obboleessa kan koo namarraa dhagaye of hin beekne. Namootaan Usmaan dhaggeeffadhu. Ana akkaawuntii akka namaatti hin qabu. Ayidii mataa kootii malee akkaawuntii hin qabu. Rakkoo haasaan kan kee nama gaarii haasofte namsi gargaaruu danda'a maddeen. Akkaawuntii qabu. Akkaawuntii qabu nama ittiin kennuu dandeenya nu dhaggeeffadhuuti. Giiftii sii kennuu dandeenya ati waa gaarii haasa'i. Gizee namni dhaggeeffadhu si hamzaan seenanii dhaggeeffadhu Ahmaddiin siin jedhanu dhaggeeffadhu. Gizee Mubaarak dhaggeeffadhu. Amma ishee Ahmad dhaggeeffadhu. Ahmad Wallaggaa dhaggeeffadhu. Ahmaddiin sittanii maa kan kee qofa gaafsii jedhanu ati hin dhageessu kan kee malee. Abishoon godhatiin namni dhugee abishoo godhatatu paablikii irratti abishoon godhatu. Ati dhagaye beektota sii olii kana booddee namni immoo Ahmaddiin nama gaarii ta'eera. Ahmaddiin bareedeera. Si gargaaruu danda'a jechuudha. Yoo namni makiinaa diimtuu tokko sii kenne namni 100 namni 6,000 keessaa namni 1,000 waa sii kennuu danda'a. Namni 500 waa sii kennuu danda'a. Ati sanatti fayyadamuu hin dandeenye. Ofii keetiif har'a nama rabsitee nama xiqqeessitee maal hunnooftee kaatee ammoo achi kaatee intinii irraa bootu paablikii irraa. Itti fayyadami paablikii keetti waan gaariidhaanis. Amma ani dhaggeeffadhaa kan hin darbe dhiifama jedhee isin gaafadheera. Kan hin balleesse dhiifama hundumti keessanuu dhiifama naa godhaa jedhee isin gaafadheera. Haasaa dur darbe asirraa deebisanii uummatatti kaaftanii uummatatti hin kaatina. Dhiifama guddaa. Namoonni gorsee dogongoraan inni nama arrabse dhiifama guddaa jedhee isin gaafadheera hunda keessanuu jechuudha. Maaliif gara kootiin? Rabbi rasuulilaatti dhiifama naa godhaatti kanaan bulatan illee ustaazaan tuquu namoota ustaazaa irra sinaa jiran isinitti qabee qaama siraatiin dhiyeessa. Qaama siraatiin gaafanna jedhuma kana. Rakkoon qabsu hin dhiyeessina qaama siraatiin gaafanna. Har'aan bulatti illee afaan baalagaa'ee nam tokko narrabsu jechuudha. Angaruu sababii ustaaz Hamzaatti wanti hin jedhin jiru dhiifama naa godhaati arraba. Arraba badaa badaa itti fayyadamu. Hamzaan afooti jedhaniiru isaanii rabbi afooti isaanii fayyadu raamatummaa guddaadha kun maaliif dhiifama sii gochuun isaanii ana wallaahi keessaan barreetee yaa Hashee Hamza yoo seerri biyya tana hin jiraanne namuma seera qabu tokko dhiyeessaa sanaan gaafadhaan jedhe rabbi isaanii fadhiisu sii dhiisuun isaanii waa guddaadha namni raamata namaa godhe rabbillee raamata godhaafi kana booddee pilaatfoormii ati fayyadamtu ittiin hojjechuu ittiin namoota kolfisiisuu waan rabbii walitti hin buufne
waan itti waa argachuu dandeessu akka sana hojjedhu obboleessa kee Somaalee saafootu dhiifama gaafadhu inni guddaan illee tokko isa paablikitti baaftee maal gochaanii turte namootuma asirratti mufachiifte hunda gaafadhu kana booddee paablik miidiyaa keetti fayyadamii namoota waliin dhabdeen wal dhabuu dhiisi hojii ittiin hojjechuu danda'i ijoollee jara akka kuwiinii Dubaay ilaalila waan jara ittiin hojjetu akka beektaa ilaali akkuma andarsii guchiimu maal jedhamu ilaali waan jara ittiin hojjetu amma kingamaan ilaali namoonni keenya namni atis waan addaatii miti sanaatti hojjechuu dandeessaati nama 200 baatta namni 200 namni si ilaalu nama 6,000 takkaan argamu 6,000 kanatti ittiin hojjechuu danda'i yoo dandeesse hojii hojjedhu yoo hin dandeenye immoo pilaatfoormii kanaan hojii hojjedhuun siin jedha galatoom ishee hamzaa kun galchuu keessaniif ulfaadha zuuriin na biraa ga'ee jira salaamu alaikum. Ustaz amma ani wanti isin jedhu namoonni baay'een mucaan kun dheengaddanuu lafarraa dhokasanii qodaa xalabatanii kaansilii godhaa turanii qodaa hedduu akka inni hojii ollaanaa hojjetu hin jiru mana Sudaan keessa hojjetaa ture isheen ba'e lammaffaa immoo namoonni amma kun na arabsiisaa turan hundi jedhaa jechuudha. Alana kallattii biyya kana keessaa qabsiisee na galchuu dhabee maal godhaa ture alana Alakkisaa Ayyeetii fi Abdii Geetaachoo natti bite bakkeedha birriidhaan. Namni kun immoo namuma dheengaddaan sooma keessa wajjin hifatee wajjin nyaataa ture. Uummata Oromoo illee tajaajilaa ture ofii kootiif jechuudha. Kanaafuu Oromoo warri beektan Rabbii Rasuulaatti dhiifama naa godhaati nama na dogongorsiise dogongora ilma namaati. Ilmi namaa kun immoo boowwaatti nama ergaa. Ustaaz Hamzaa Hashim immoo nama dheengadda oolmaa guddaa naa oolanii. Uummata Oromoo kutaa godhe tokko jechuudha akka Dubaayitti salgii namaarra ilaalle arsitee jimmatee walaggatee haraggatee du'aayee kadhatanii salaatanii deeman malee takka cubbuu namaan kaanu namoonni baay'een immoo bizinesa isaanii jalaa balleessuudhaaf waan garaagaraa raawwataa turan haasaallee turaniiru. Maaliif mataa oolaa waan garaagaraa mataa majjaa waan garaagaraa fidanii mana keessa kaa'anii nagadaan jedhanii iccitii isaanii hedduu haasaa turan jechuudha akka isaan dalagatanii jijjiiramu bizinesa isaanii jalaa balleessuudhaaf waan garaagaraa dubbataa turan garuu haa ta'u rakkoo hin qabu sana naasomnu ustaazi isinillee Rabbii Rasuulaatti kan ammaa footuna godhaati kan immoo nama haqqi isinti caale rakaa lama salaataatti du'aa itti godha yoo onna ta'e jechuudha kanaan booda waa isiniin jedheenaan. Sheekonni du'aa yanqasii ittiin godhan beeka ka akkana uumame maaliin godha amma kiyya kana akkumatti ilaalaa kiyya. Maasir. Ado. Dhageera. Kiyya kana akkamitti mee kiyya kana akkamitti mee anamma du'aa illee godhuuf akkasitti illee du'aa illee salaata illee si godhuufi salaanni kiyya kunoo onni malee sheekaa miti akkam godha amma kiyya kana. Dhiifama si gaafadheera kan darbe dhiisitii labeeffataman dogoggorsiise kanaan booda ani maqaa kan kenne illee of eeggadhuuti hiriyoota kan keelaalii jedhu. Maal feenqannoon jiraataa irra suuraa kiyya irra kaa naannaa irra kenna kaa biyyi irra kaa jennaa irra kenna. Qanii hunda mana biyya nu galchita qanii hunda kaafteeriyaa kenna cufta qanii feete akkasii fudhetta maa asfaraarra rafaarra amma sababa kan kee biyya galuu dhabeera baran. Maal ani biyyatti makalakkiyaan deemee umurii waggaa 21 irratti yaadaqee leenjii kee dirree leenjiitti bee dhufe garuu ani mootummaadhaa fi waa'ee poolitikaatti waa'ee nageenyaa ani jara kan lamman jawaarii fi biyyi walitti raasaa nageenya furaa warri beektan alagaadhaa waliigallee nuti wal nyaachuun walitti deebi'uun hin barbaachisu jedhanii uummata gurgurtaa maaliif akka caalu hundeessaa bargubatan maaliif xalaanee taadhaatuma diinni keenya diinuma keenya diinni keenya fuulatti beekuun barbaachisaadha garuu namni bizinesa mataa ofii malee waa'ee mootummaadhaa namni dubbatu jiru biyya alaa kana keessatti ani immoo rakkoo kana keessa taa'ee waa'ee mootummaadhaa dubbata jireenya waan qabsaa'u jireenya kootiin na kuffisani amma jechuun kuni faarsa bulaadhaan jedhanii uummanni natti roorisan kun ta'uu qabu ani tuun gaddummaa deematee faarsa bulaadhaan jechuu qaba malee anoo jawaarii dubbataa biyyi dubbataadha maaliif natti roorisu uummanni kun lammanuu hojjetu kun ilaalaadha. Amma nu baasborri si haa bahu as jennee isteeppiin deemnaa baasborri si baafnaa nama 4-5 ho'iitiin saniin booda ammoo wanna tokko atis ammoo yaada atiin qabduun beekaa ani barramni siin hubatu anas si hubata tokkoffaa ani biyyaa baheera jette ati waan ati na himatte misira kee beekan maaliif gisee nama baay'ee irratti wannan galchitu sidaatti si hima tokko atiin birrii hojjattee galte manaan bitatte mana san gurgurtee beetasaba kee qayyaru baadhuufte obboleessa keellee yaadatu baadhuufte haalli akka ati yaada sii ta'uu dide kanarraa dhiphattee yaada keessa seentee gisee hunda namaa waliin buuta ani sii beekaa bar silaa amma ammoo baasbora kana baafattee harka qabattee hojiillee hojjataa oromoo obboleessa kiyya na ilaa dhukkube obboleessi kiyya obboleessa keessanii naa qarqaaraa obboleessa kiyya yaaladhaa osoo jette wallaahi billahi ummanni si qarqaara amma diin atin amma fayyadamuun beenne malee ummata kana fayyadamtee ummanni si jaalataa sirraa hafuu dide namni beeka namni biyya biraa irra namni ameerikaa taa'ee asitti bar iluuppaatti leenca sii kennanii bar nama masirii dhimee nama halgala taphatanii iyyuu hin kennitu ijoolleen kunniin baay'ee si jaalatan nama baay'ee ol barteerti
Amma chaansii kanaan ammoo uummata irraa fayyadamuuf namootan ija namaa afoo jira akka Shee Hamzaa kanneen namootan gurguddaa kanneen arrabsii yoo ati nama xiqqeessite namni sirraa baqata namoonni kun ammoo maal si godhan akka namootan kana ati xiqqeessitu akka namni biraa sirraa baqatu sababa amma na arrabsituuf hiriyoonni kiyya meeqa sirraa baqata sababa Shee Hamzaa arrabsituuf namoonni sheekonni namoonni gurguddaa abbaan qabeenyaa meeqa sirraa fageessaniiran booddee hundeenuu arrabsan mucaa adaban qabu jechuuf kana ammoo mataa keetirra hojjetanii tuttuqii keessirraa gubanii birri atin geemirra argatte ammoo tuttuqii kanaan bitte atin birri sanuu osoo biyya ergatte 100 akkasiin ta'a birri Itoophiyaa kana hunda shira sirra hojjetame shira garaa nama nyaatutu sirra hojjetame si miidhamaara booddee ammoo ati rakkoo itu qabe isaantu akkas gosi jechuun nullee maqaa kenna barreessu Oromoo biratti naannessaarani kana maran dhageenyu taas gabbaa'ee nama tana achiin arrabsi namni siin jennaan namni ammoo afaan baay'ee arrabsu jiru nama arrabsini yoo dandeette hojii hojjedhu yoo dadhabde ammoo namni si qarqaara waan tokko teetuma hojii godhataa jetta aayidii kan keessi wanni si rakkisu hin jiru Oromoo si qarqaarti nama arrabsuu kanarra dhaabbadhu waa bakka guddaa ganaa chaansii guddaa qabdaate ijoollee shamarran diqqeessin afaan hin taane shamarran arrabsin shamarra osoo atin tasgabboofte wallahi shamara meeqa si heerumu ijoollee babbareeda fiddaa iyyuu barate namoonni dura fuudhinuu odoo si jala deemanii wallahi shamarran babbareeda qilee keessaa fidda bakka ati fidduun beektu bara chaansii shamarraallee qabda ammoo asumaan ammoo ixaa shamarran babbareeda fidu baay'ee qabdaate maa mubaarik ijoollee mana guuratee taa'aa arguun ni bar sababa kan kee achi dhattee achi haftee bar Sirrii. kanaaf Amma dhaggeeffadhaa tokkoffaa waa isinitti kan uummata hundaan maasisa sharafuudhaan Hamzaadhaan Somaaleedhaan Ramadaaniin hunduma jiraatee wanti nama osoo baala musammaatti gandummaa fidee waa meeqa fidee akka uummata xiqqeessu kan gaafa geemii gootillee isa birrii geemii gootillee birrii dhibba tokkotti uffannaa kenni mana isaatii keessaa ammoo naaree bakka itti na baasee wallaahi adii gaagasa guyyaa lama buleen ofii gootiif gaafa namni narraa fagaatee dhuuf hin baree. Bakka nu kasasa bakka Ahmaddiin nu kasasa dhiise waraabbatara waan ta'eef Ahmaddiin beeyta. Azira jira. Namichi kanaayyuu maqaa isaan namichi kun namicha jibbanii dhiisanii maqaa isaan bakka dhiisi bara tokko bara nu darbite harka isa baafanna laal qajjanne mubaariki makana maqaa isaan dhayin ganaa waan isa goonu laal ammaa miti maqama isaan hojii isaa hojjetatu atis hojii kan kee dalagaa nullee hojii keenya dalagaa waan si qarqaramu qabu kamuu si qarqaranu jelaa si qarqaranu amma inni maannu shira nu xaxaara laale imbaasiin illee walii galtee qaban illee biyyarraa alessi kana ijaarate abdii geetachoo ijaarateera. Sagalee kan inni nu baddaluuf deemaara waan kana jalaa haamnu. Laala Somaali ambaasiyaa walii galtee ni qaba arayaatti biyya kan ture biyyatti makalakiyaa asitti isaa ambaasiyaa walii galtee ni qaba wallaahi mubaarak musammaa ustaan kasislee ramadaalee hunda keessatti waa tokko fiduu danda'u biyya kana keessatti taa'ee maqaa mootummaarraa waa tokko dubbatee naa isayyuu gadabee bifamnu. Amma mul'atti immoo kan inni gatan. Inshallah kanas Somaalee keenya ulfaadhaa galatoomaa Ahmad. Mee yeroo tokko Ahmaddiiniif ni du'aa godha aamin jedha qalbii qulqulluu yaa akhi. Alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mee yeroo tokko bakka jirtanu itti tufaa Ahmaddiin kana tu jedhanii mee itti tufaa. Aboo mucaa kana rifeensa mataarraa jalqabee hanga qeensa miilaa rabbiin waan isa dhibe waan isa dhukkube waan gartee irraa sakaase rabbi irraa haa kaasu. Mucaan kun daa'ima ganaa shabaaba wallaahi azim mucaa kana mee yeroo tokko awfii jedhaafi warri gartee itti mufattan qalbiitti jabdan arrabsitan abaartan rabbi jecha awfii jedhaafi wallaahi qalbiitu nama caba qalbiin nama laalata namni obboleessa xiqqaa hin qabne Ahmaddiin namni halaala bar nama wanni isa gaafa bira geessan mucaa kanatti aaruu dhiisaati wallaahi qalbiitti isin caba waan kiisaa qabdan baaftanitti kennitan mucaa kana danda'a rabbiin tartiiba irra isaa kaa'u fayyaa guutuu rabbi haa kennuufi qalbii tasgabbooftu rabbi haa kennuuf rifeensa mataa ranga qeensa miilaa bismillaahi irrahmaan irrahiim waan isa yaachisu waan isa rabbashu waan qalbii isa cabsu waan tartiiba isa kaasu rabbi irraa haa qabu qabeenya halaala rabbi gartee itti haa cabsu rizqii gartee bareedaa rabbi haa kennuufi tasgabbii fi naamusa bakka tokko gad dhaabbatanii dalaguu rabbi haa kennuufi amma booda gartee nama arrabsuu nama xiqqeessuu tiiktookii banatanii nama waa jechuu rabbi irraa haa qabu nuti hundi keenya obboleeyyanii biyya duniyaa kanaan gadi xiqqoo tokko teenyaa sharrii walitti yaaduun wal arrabsuu wal xiqqeessuun maqaa walii xureessuun hin barbaachisu yaa akhi hanga dandeenye carraa dalagaa walii bannee akka walirra jiru wal gargaaree sappoortii wal guunuu yoo deemne rabbiin illee duniyaa keenya illee akiraa keenya nuu tolcha waan ta'eef rabbii jecha warri Ahmaddiin itti mufattan rabbii jecha awfii jedhaa fi anillee awfii godheen jira rabbi tartiiba irra haa kaa'u fayyaa guutuu rabbii kennuuf obboleessaa akka biyyaallee bismillaahi rabbii haa fayyisu. Asumaan mubaarakillee dhufee waan ergataan natti fakkaata. Asumaan mubaarakillee awfii jedhee fi walii awfii jedhanii osoo adda ta'ame gaarii natti fakkaata. Akka haaraatti waan kana wanni gochuun gaarii miti. Yoo jiraate mubaarak yoo jiraate. Afoottoo jechuun hin danda'amu ani gara kootiin jechuun danda'u.
Nusi kan Maaliif hanne. naan jedhu maaliif gaawwacha karaa naannoo sanatti hojjete namni inni irraa fagaate. السلام عليكم وعليكم السلام. الى يوم القيامه انا فوت ندير مشاكنا أحمد دين وقال مبارك والله دبيكم نجاران تمروا عند كان نجلان بلسن دبيا مبارك بوليس الى يوم ريناتي. القيامه افوت ندير ان رك كفا مي بار يعني سجل انا من دي بتكو دي بلا مالو جمره چما نا ربسو جمره نا ربسو ني سو كسي كاسو والله لا ما بر وهوندا ديف نبر ربي جت وهوندا يو بركون نجر رما إركون نجر وسو غران نبداه وسو بونيو واميك أقلتي تاني ربي جتة كل لوف نجر كل لا يتلي كان أبوه يسيب يوني أما بوده واسين كده كوفا كوني جت اوكي خلاص ما جت سمال دبي بيت ولا وإن نتدي إيه ولين كسرنا لما ستاني كسرنا دار سيره من رجع وليرنة أتلي دي تي في شريت تنتي أتلي تناچي ست شيرا مالي كنو شير نتتا ترى إجزاء شكي ده كلا شكي ده اي خلاص بقى انا في بلوكي والجون رافع لا كوي لا إناري من شيرا دي بلوكي كو ديتني انس بلوكي نا كو السلام عليكم ادانغ لا فوتو لي جني بقى انت شيخ حمزة انت سوي درامي سوي يا كوي مالي بلوكي افوتو نبره على سوي فل بلتا هجرات متى ساجلين متى قلت جيرات انا مالي يا برباني كان هو يا استاذ كيم ما الله خلاص افوتو لي جنة بلوك والجونا صدقني ويلكم جديرا خلاص بلوك كوريا مانا سانكو مانا كون فيني السلام عليكم بلا قدر قومي افوتو لله غير فوتي السلام عليكم قاسم اللي ولت كل جنة اللي دعنا افوتو لي كما افوتو ربي رسول الله ناداتي انا سنتارين توري مالي بكاونتي نميلة تسنجرو عاطفة اللي كوسا تورتي مبارك اللي كوسا تور أبدي كده كوسا تور هندي جرا توني كوساني مول ما نماتين بروا تشيزو يروح كنا أنا بيجي كنا كسر تيوكي وبلسه وكي بلوتي وكي والله أحمد دي مكانه ما تيسه نمر ربسودي سجلا تنصباتي إلا تون كيسون نتاجبا أي أنا بوت جديرا مكاكو كوام نلا مغرو شيء مكان كي جني وبا ولون مكان كي جني ما يبي بس كتا مكان ترى تيجي ما ولسي ولسي مكان كي جني لو سبام أستاذ يفهمنا ولا أستاذ ولا كا أستاذ يفهم Ifama singot. مالي أستاذ مالي Yooti أستاذ miidiyaa irraa gadi teessee dalagatte dhiifama siif hin godha. Kanaan alani dhiifama siif hin godha. Maaliif jennaan hattu sheekii maaltu jira hattuu na jette kana dura gaafas dhiifama sii godhee aayidiin kee akka hojjetamu godhee birrii sassaabee walitti qabee aayidii kee hojjechiisee aayidiin kun dhufee harka kee ga'ee namni ga'ee amma tokko qabu yeroo sana ana yeroo sanas sheekii maalti jira hattuu birrii koo na dhoowwatte neette isa sanas dhiifama siif hin godhee ammas kunoo narratti ka'aa jirta yoo sooshaal miidiyaa kanarraa galtee indalagatte ta'e dhiifama siif hin godha. Sooshaal miidiyaa irra baatee iyya dhiisa. Kanaan alani dhiifama siif hin godha. Allah Ustaz sina bagooti nama qaree nama alima garuu ani ijoolleen qoosii ala kitaa illee qoosaa namoonni baay'een itti qoosuu qaban ol fuudhaa dhufan garuu dabbii rasuulilaati ilmoo keessanitti jedhaati yoo natti mootanii ta'an dhiifama naa godhaashi maaliif ani haadha Dhiifama siif godha miidiyaa kanarraati gadi buutee dalagaa dalagattee hin jiraatta akka namaatti. Rakkoon qabu. eenan jiraadha. Ahmadin miidiyaa dhiisee jenna wallaahi summa wallaahi yoo afaan qabanii hidhan gurraanaa sa'a inni isu soba. La barkin na rawa natti naafa waan ati Kan idaa ofii kooti fammasiisee mucaa jechuudha. Fammasiiseen salphatee bara. beekamtee gattee kun ibata disa gattee famasiisee ta'an nama meeqa walitti na dhatte. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barkaata Musa Wadaddi. Jirtu nagaa fayyaa. Jirra alhamdulillah akkam isin. Ooye anna dhibee rakkoo maaster keenyaa kun yoomuu dhuma isaa miidiyaa banateetuma wanni ijoon harkaa oolan. Maali silaa? Maali mee maaster keenya? Ani gisee hedduu sii banatuun sii harka maali? Mubaarakii sirroorrise moo dhuguma? Beekaa ajandaa haasofita moo? Maali? Sirroorrise mubaarak nama wal na jira. Haati namaa naftu abbaan namaa nafu kunoo. Aboo mubaarakii sidhiisiitii nama biraatiifuu nama ta'uu jiruume.
لا لا أستاذ والله قرن ما سيتي مرام ونقرن بدال صوامتي أبو أن إسين جزية تك بيخا والتازانية كنا متانا ميات موت واربي أكم يزود بنت جنتون أستاذ مثلا يا تاني إيجا جزية دو مالين بيخا أني مبارك أنا قمتاتو مولتا أموز إساتو سلاسين صاحب إساتو سلا ولد ياتني أكم يزود بنت يا مدينو لا دبين مباركي أكا سوشال ميديا كبارو في gargaara mee ilmoo namaa ta'u hojii bareedaa hin barbaadu yeroo baay'ee mana isaa keessatti taa'an beektanii miskiinaan illee gargaara. Ikamaan qabdu? Ikamaa qaba. Ikamaa qaba ijoollee xixiqqoo dhaabbatanii kasli godhatu. Nama si gaafachiise waan maddiin kiyyaabo. Ati ijoollee bareedaa kana. Biyya kana nafuusisaa ustaadii guddaan anaa mandala godhe itti himaa ture. Namni nafuusisee kan dhaabes hin jiru. Hundee yaa suusin eegaan qabale boora kana hojjetanii. Rabbiin jala ofii fuunee boora. Yaa hamadii nafuusin jettuun hire. Itti finkannitu. Nafuusisuu danda'ee Sheekh Ahmad maa fuusisuu dhooftan? Maal fuusina nama wallaahi Ahmadiinii fi dhugaa dubbachuuf waan sodaataa jira. Dhiifama naa godhaa malee warri kaanii wallaahi waan sodaataa jira. Amma namoonni akka Mubaarak kuni akki koo akki Ustaaz Hamzaa Shimii akki Sumaalee kuni waan fedhe yuutuubni jedheeti wanni isaan godhan. Garuu mootummaan fakkeenyaa fi mootummaan biyya kanaa namoota afaan nuti dubbannu kana danda'anillee social media irraan qaba. Wantoota garaagaraa seeftiin namaa gaafa dhahamu wanti kun rikeerdii ta'a. Mubaarak ati barana yeroo dhimma akkaataa fayyadama social media sanaan wal qabate wantoota achitti haasa'amaa turan dhageesseetta. Namni kun akka nuti irra dabarruuf kana irra darbuu fi dhiisuu danda'a. Namni biraa seerri biyya kanaallee sababaan namni kun nama fayyaa qabudha. Nama waa tokko xasi tokko hin qabnedha seera duratti. Anaaf si biratti garuu akka biraa ta'uu danda'a. Akka naafatti itti hubannu. Garuu qaamni seeraa akka nuti amma hubannu kanatti hin hubatu. Mucaan kun karaa sanaan goolii keessa galuu danda'a. Waan kana mee asirratti tun taane mee adaraa lafatti itti haasa'a. Ani ofii koo akka kiyyatti itti haasa'uu hin danda'u. Lafatti itti haasa'uu hin danda'u. Akka dhuunfaa kiyyatti yaaleera waan biraatti haasa'iiti yaaleera naaf hin danda'amu akka dhuunfaa kiyyatti. Garuu namoonni waan kana itti haasa'a akkuma miidiyaa kanarra dhufee haasa'uufu maal jechuufu hireen miidiyaarra dhufanii taphachuu kun dhaabamuu danda'a jalaati. Maaliin dhimma seera biyya kanaatiin wal qabatu wanti seera biyya kanaa dubbatutu jira. Seeftii nama tokko maqaadhaanii dubbachuun hin danda'amu. Koomentiitiin nama rabsuun hin danda'amu. Sakana Mubaarak gaafa sanachi sana jirta. Wantoota bakka sanatti haasa'amaa ture guutu. Wantoota sana keessaa Faawolii Ahmadiin yeroo hedduu tuttuquti jira. Ahmadiiniin akka anaafati beeknutti hin beeku qaamni biraa. Mee adaraashii kana gorsaa warri itti dhiyaatan ispeeshaalii Sumaaleen waan fedhe yoo ta'u siidinuma si dhagaa jedhee mayyaadha. amma ustaadii keenyaa Maastar Kobsime. Mube. Jirta? Warra sama. Irra filatamu. Sumaalee waama Mubaarak gaa yoona bilbila lafa kaa'ee waa bilbila haasaa jira yoona. Jira. Oi dhuguma Ahmadiin kun dhuguma rakkataa jira moo gizee hedduu asirratti inni haasa'u namni baay'een dhufee isa daawwatu. Inni haasawni isa onni kun akkaataa nama deemu kun isarraa dhugaadha. Amma wanni Ahmadiin amma rakkoo biraa hin qabu. Rakkoo isaa baasbura hin qabu. Baasburri na jalaa badee baheera isaa baasburri na jalaa badee baasburri naafaa ba'uu jedha waan akkas.